محمد الأمين صاحب الرسالة نوتسني دبنا غرغار سكرنه قومي دعوة جرادة جنيه برنه جرنس نموما وملائكان تانه والنسينا جراحم نفرقابنه نسكتها نفبرم سفردنه نموما ربنا في سبد برفنه خير در قرنه كيساتو في الله أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبليون كي يكبجمو والربالتوك فيدم مداف قبويتان إن شاء الله تعالى أكاتا اتفيدمتن إسنيف إيراها قبيكو نهجين ترى نهردف هالي تولي فيديو كان يرو اسم برقه واحدة كيسانيف دبرسا اتفيدمني أكاسن واحدة كيسانيف دبرسا إن شاء الله أبدي قبل درسو سغنتا بالتوك جوكنا أرجتني سغنتا بالتوك جوكنا يسبو فدا بوتانا يسبو سلة جوجل بلاي وكان بلاي ستور كجرو كنا لكه أجكيسا يسبو فدا جيكو أجكيسا بالتوك كجرو كنا له يسبو فدا إيجابوسه تنجيسه إيجابوسه جيسه أسرتنا بها بوتان نرتين ستور تهي برباده كنو بالتوك كجرو كنا يسبو باركه gadiru kutu yero an gadiru kutu naba nama wateni naba name mal nanjeda Nike name fi password itigalchi nanjeda wan duran lafa hinqamne yo ta'e hara esrake sign up bakay mana gitani sign up bakay kana gadiru kutu rukuttani me rukuta tole takallama sadi rukut sign up Nike name kana ratti mal jedare anamma fakkenyaf Ayman Sadi yokan tokko haa godhu yoo jiraate maqaan kun yoo jiraate isiniin dabarsu yoo hin jiraatin isin dabarsu passwordii ammoo mee kama arge itti haa godhu email illee yoo isin barbaachiste gootan yoo isin barbaachisin ammoo ma gartan barreessitanii fakkeenyaaf marge barreesse @gmail jedhaani eegasanii create password jedhu kan argitanii maqam create password jedhu kan isa gubbaarratti gadiru isa gubbaarratti yeroo an gadiru kutu password create naa godha jechuudha maal naan jedhare amma invite your friend kajedhu kana odoon ta'in kagaan kana continue kajedhu kan argitanii continue kajedhu kana irratti rukuta jechuudha tole eega kana maqoon akkana naa dhufa maqoota kana invite kajedhu kana odoon ta'in skype yookaan skip kajedhu kana argitanii skip kajedhu kana isa gubbaarratti gadiru rukuta dagatina tole yoo ana kanatti rukutu ruumii dhan banaa jirtu akkanatti nama mul'atti garuu antaniin hin barbaadu ruumii afaan oromoo barbaada akkam godha bakka sana argitanii kun suuraa ol'aantu mata gubbaa sarchi bootaa jettan bakka sarchi jettu kana gubbaa gadi rukuta waytan gadi rukute bootaan sarchi itti barreessu naa dhufa akkasitti akkam godhare oromoo jedheetiniin asirratti barreessa jechuudha tole oromoo jedhee yeroo barreessu naa dhufa akkamitti naa dhufa fakkeenyaaf OROMO jedhee barreessa yoo ruumiin tun banaa jiraatte ruumiidhaan oromoo jettu hundinuu naa dhufti tole eeyyuu naa dhufte jedhu amma ruumii as keessaa filadha akkamitti filadha fakkeenyaaf ruumiidhaan jirtu mana tokkummaa muslima oromoo jedha oromiyaa wiirtuu wadaa maalii jedha oromiyaa kiristiyaan ministirii ruum jedha amma kagaan ufan agartanii maqaa faaruu rabbii qabdu kana argitanii isa kanarratti rukuta jechuun mana tokkummaa muslima oromoo waliigalaati mana tokkummaa muslima oromoo waliigalaati jedhu kan argitanii kadumaa kana kan maqaa rabbii qabu kan isarratti gadi rukuta jechuudha kun banaa jirti hinaan jedha banaa jiraachuu isii maaliin beeka kun
maal naan jedha baga nagayaan dhuftan bakka itti gammaddan tahuu isinii hawwina galatoomaa naan jedha. Fakkeenyaaf amma namni achi keessa jiru salaama yoo na gaafate fakkeenyaaf namni achi keessa jiru salaama wal gaafate anillee hin arga jechuudha. Waliigala muslimaa tokko isatu yoo salaama nu gaafate jechuudha. Anillee karaa kiyyaa namoonni baay'eetu yoo achi keessa jiraatan salaama gaafachuu yoo danda'as marti warreessee selli bakka jettu kana agartanii bakka sana gadi dhahaa achirratti mul'ata jechuudha. Amma nama mara arga kiyya kana anillee kana maraatu arga jechuudha. Tole amma namni dubbataa jiru eenyuun akka tahe yookaan hubachuudhaaf yoo achi sagaleen irra jiraatte ana asii dhaga. Fakkeenya yoo ka isinii godhu taate eenyuun fakkeenya isinii godha na eega insha Allah ta'ala ruumii san banaa fi banaa ta'uu dhabu laala. Okay, ruumiin banaadha. Ruumiin banaa eega jiraatte ruumiin banaa eega jiraatte namni haasa'uu qabare. Okay. Ruumii banaa sana keessa namni haasa'uu isii akkamitti mirkaneeffadha? Sagalee caqasa jechuudha. Sagalee achi keessa jirtu caqasa. Akkamitti caqasa? Asirratti sagalee isaanii ka isaan qara'an yookaan ka isaan dubbatan dhageeffadha. Tole. Salaam alaikum. Waalaikum salam kun amalan tafsiri jira. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jedhana. Salama deebisee fi jira jechuudha. Salama deebisee fi jira jechuudha. Nam tokko seenee subhanallah ka gofti gargaaru. Bakka dhageen insan jiru akka yoo himallaafu kana tinjiru fagaatu qofa dubbachuu tinjiru ergaan inni jechuudha. Achiin dura takka dhagaan الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي جزاك الله خيرا موتي جرى ديرا الدنيا سانتمي لنياتو واتكتني yoo dubbachuu barbaade maal godha boota spiikara kana irratti yookaan maayikii tana tuqa viidiyoo kana tuqa yoo viidiyoo tuqe suuraa kiyyatu mul'ata kanaafuu eessa tuqare maayikii mataan tuqa jechuudha maayikii tana mataan tuqe harka baasuu kiyyachi irratti jirri hin argiti harka baasuu kiyyachi irratti tuqe harka baasuu jechuudha raayis haan الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكتب مدا جلي أبزيكبا وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك